Awwee dura dhaabbatanii waraana Minilik marraa 5 ol cabsanii deebisan yeroo injifatetti akka lammata mataa waliin qabanne gochuudhaaf cabsuudhaaf lafa jiichuudhaaf jaynoonni keenya hayyoonni keenya obboleettiiwwan dur dabran keenya nama 12,500 ol bakka harmi irraa itti muramee fi harki irraa itti murame. Lafa kanatti hayyoota keenya deettuutu harmi irraa muramee ilmoo ishii akka hin hoosifne godhame. Lafa kanatti abbootii keenya kan dalagatanii ilmaan guddifatan kanii jaynummaadhaan biyya isaanii kabachiisuudhaaf lolatan akka hin jiraan akka ilmaan hin guddifan akka Oromoon hin bal'anne hin guddanne akka Oromoon lammata mataa ol qabatee mirga isaatiif hin dubbanne gochuudhaaf jechuudhaaf bakka hammeenyaa olaanaa itti dalagan. Haa ta'u akkuma har'a waliin argaa jirrutti hayni ummataa tokko hammeenya kamiinuu dhokatee hafuu hin danda'u. Ummanni keenya kan harkaa fi harmi itti murame sun wareega hangas ga'u waan hangas ulfaatu fudhachuu kan danda'e bilisummaa isaatiif. Har'aas ibidda bilisummaa santu nu keessaa bilbilaa jechuudha. Kan walitti nu fidellee kan walitti nu qabes yaadannoo isaanii qofaa osoo hin ta'in osoo sun bakka guddaa qabu guddaan garuu har'allee Oromoon bilisummaadhaaf har'allee Oromoon mirga qabe mirga isaa harka ofii deeffachuu barbaachisu irraa kan dhufe jechuudha. Yaadannoon kun kan har'aa asitti darbannee biraa deemnu osoo hin ta'in kan hanga maayyiitti fullaasuudhaan takkaa biyya keenya abbaa biyyaa itti ta'u yookaan akka abbootii keenyaaf akaakayyoota keenyaa sanitti nus wareega itti fudhachuu baallama itti seenuu qabnu jechuudha. Guyyaa kana waan dabreef gadda guddaadhaan yaadan. Waan har'a keessa jirruuf ammoo kan barnoota nuu kenne kani akka hin daganne nu godhu kan diinaaf fira akka adda baafannu nu barsiisu waan ta'eefi waan abbootiin keenya nu taraaranii bira dabarsee irra ijjannee isarra dhaabbannee fuuldura tarkaanfachuudhaan qabsoo keenya wallaansoo keenyaan mirga keenya harka keenya galfachuudhaaf bakka kana gahuu danda'uu keenyaan ammoo kan itti gammannu jechuudha. Aanolee kanaan dura manguddoo dulloota keenya qofaatu warri akka duratti jalqabarra dubbatanii dhoksaadhaan galgala ilmaan isaanitti himu yookaan nama gamaa ilaallatanii kan alagaatti diinaatti nakkina kenni jira moo hin jiru jaanii walitti himu. Akkasiin osoo hin dagatamin as ga'e malee seenaan isaatu akka awwaalamu diinni keenya tattaaffiin godhin hin qabu jechuudha. Hantuu akka aanolee faa kan uummata Oromoo irratti bakka dalagamte irraa kan ka'e bara 600 dabranii uummanni Oromoo biyya isaa irratti maaliin tokkoffaa maaliin lammaffaa maaliffaa jedhamee inni maayyitti lakkaa'amaa bahe. Irra hedduun keessan ni beektanii jechuudha. Maqaa dha'uun barbaadu. Biyya isaa irratti afaan isaa dubbatuun har'allee sadarkaa gulantaa magaalota keenya kan katamaa keenya keessatti afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye irra sadarkaa jirra jechuudha. Ammeenya diinni dalageen taarika keenya hangi beeknu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Aadaan Oromoodhaa, aadaan bareedaan, aadaan boonaan ilmoo Oromoo kan duratti gaafa bilisummaadhaa
hogguu abbootiin nu himan hogguu barruulee warra alagaa tokko tokko kan bubuutee hafterraa arginu haalan nama boonsu sun awwaalamee dhokatee aadaa wallaaladhaa jedhamee lafatti darbatameetiin hin ture jechuudha. Galata ummata keenyaa abbootii keenyaa kan jalaa wanti kun hunduu akka hin banne jabaatanii tiksanii asiin nu ga'anii fi ammas qabsoo keenyaa keessumaa galata adda bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo kanneen murannoo hanga maayyiitiin falmuudhaaf kanaan duras murannoo qabaachaa turan kanarras murannoo san qabanii har'a hanga xiqqaa tokko mataa ol qabanne jechuu ni dandeenya. Biyya keenya jaalannu namoonni qooddan seenummoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Alagaa biyya keenya irratti nu bulchuuf nurratti lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaabbatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqis hin jiru jechuudha. Hiree ummata Oromoo kan murteessu ummata Oromooti malee anatu sii beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu ummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Seenaa jaynoota keenyaa seenaa warra aanoolitti dhumaniis kan jiraachifnuun akka kanaani jechuudha. Biyya keenya Oromiyaa harka Oromootti. Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo ummata Oromootiif dhaabbataniitti galchuu qofaani jechuudha. Egaa guyyaa kabajamaa yaadatamaa bara 106 guutuu awwaalame kana har'a warra marraa duraatiif yaadatu bakka kanattis argamee kabaju ta'uu keenyaan hedduu itti gammadaa hundi keenyaa'u ummanni Oromoo bakka iyyuu harka ol qabannee waliin dhaabbannee waan warra aanoletti wareegamaniif san gatii itti gochuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu. Oromoon tokko Oromoon tokko Oromoon amantiin addan bahu Oromoon gosaan addan bahu lagaan addan bahu gaaraan addan bahu Oromoo adda qootuuf gattafatu haabbatu biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha. Biyya Oromoo irratti namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u. Kan warra biraa nurra murteessisuuf dhiiboo haabbatu. Dhaabni akka kan uummata